Tole maqaa kee fi iddoo irraa dhufteef waan waaqayyoo waddaa sadanuu sagalee tokko kana keessatti siif godhee mee irraa jalaan saba waaqayyoof dhugaa ba'ii. Maqaan koo Dassaalany Alamaayyoo Kitilaan jedhama. Wallagga Bahaa Waayee Tuqaa Gandameenyaa Quraaraan dhufee waaqayyoo waan gurguddaa lama naa godhe. Waaqayyoo waldaa kana keessatti tokkoffaan harmee koo baay'ee dhukkuba ture. Baay'ee yeroo waggaa 10 ol kan ta'u dhukkubsatti mana yaalaatti geggeessinee yeroo baay'eedhaa fi baay'ee wajjin rakkachaa turre. Garuu furmaanni hin dhibee waan tokko hin dhibee rakkachaa turte. Ija keessaa mimmaan roobsaa dudda kana walitti kutee akkasitti walitti gossee qabee jira. Obboleettiin koo tokko as jirti naqamtee kana teessi. Footoo fidii kottuu footoo haadha koo fi footoo haadha manaa koo haati manaa koos irraa jalaan dhugaa baadhanii ishee tursu barbaade. Haadha koo kana footoo isaanii itti kennee nama waaqayyo raajee jechuudha. Achi gaafanii footoo fidii gaafanne jedhu gaafanne footoon itti geessu maal keedha warri kun naan jennaan harmee koodhaan jedheeni harmee kee kuni ija keessaa mimmaan dhangalaasaa jira garaa isaanii walitti kutee duddi isaanii akkasitti walitti qonyaanii ciisaa jiru sirriidha bukkeedhaan dhufee har'uma guyyaa sanbataa guyyaa karraan dhufee bariin dhufee sirriidha dhuguman biraa dhufee akka kanatti dhiphachaa jiru jedheeni. Ati immoo itti matteettaa waa'ee dhibee haadha keetii kan lakki waan tokkoyyuu itti himne footoo duwwaa fuudhanii gaafa footoo fide maanni footoon kun irratti kadhatamaa footoo kanaa jijjiirama dhufaa shakkaan dhufe natti hin fakkaanne maaliif footoo irratti kadhatamee waan jijjiiramni dhufu natti hin fakkaanne hin amanne jechuudha. Namni waaqayyoo kun garuu footoo kana gaafa inni na harkaa fuudhee harmee kee akkas jedhee gaafa dhukkuba isaa natti immoo baay'een gaddee akka waan bukkee dhaabatee jirutti natti fakkaate. Nan garamsiifadhe jechuudha waaqayyoo nan baay'een dinqisiifadhe hojii waaqayyoo iddoo kanatti hojjetamaa jiru. Achi harmeen kee hin fayyitii hafuuraa qaallichaatu zarmaan siriidhaan kan qabeetu jira naani siriidhaan jedhee yeroo kanaa qabee harmeen kee fayyaniiru dhukkubichis irraa gadhiiseera hafuurri hamaa sun gadhiiseera jedhee ameen hin jedheeni. Footoo haadha manaa kun harkaa fuudhanii haati manaa koo Saudi Arabiyaa deemtee hojiin arganne ji'a 3 ol turteetti. Baay'ee callaqamtii takkaa duwwaa dawwaltee achi mucaa waggaa tokkoof ji'a 7 dhiiftee deemtee mucaa sana wajjin baay'ee rakkadha. Achi isheen hojiin arganne baay'een dhiphadhee namatti ni madhu. Maatii koo fi abbiyyuun koo Addis Ababaatti ajjeeftee dhufte malee namni kun biyya alaa hunceenee hin deemne namni kun hinaan jedhe lakki deemteetti hin jedhee akkasitti na qaban jechuudha. Namoonni naannoo koo baay'een isaanii akka waan isheen duuteetti fudhatan achiini. Isheen gaafa asii raajin irratti naa kadhatee achi galagalii saba kanatti kolfimee naan jedhe gaafa achi galagalu sabni natti kolfan hundi isaanii maal yaa waaqayyoo anoo gaddaan dhufee dhiphachaan dhufee maaliif akkas naan jedhu namni waaqayyoo kun hin jedhe gaafa akkas galagalu namoonni hundumtuu natti kolfaa jira nan garamsiifadhe nan kolfenis dhimma isaati nan kolfee kolfi waan naan jedhamee gammadi waan naan jedhan natti fakkaate bakka wanti kun taa'eera. Waan jedhamu natti fakkaate achi galagalee sabatti kolfee sabni buluu natti kolfee achi gaafa dhaqii taa'ii hin dawwalamaa dhiyootti dawwalamaa naan jedhe taa'uun dhaqee gaafa kanaa ituun taa'in namni sunii naan jedhe walii gallee rabni jecha ammaa irratti walii gallee naan jedhe akka waan isheen naa dawwalteetti fudhe bakka sammuu kootti arrameen darbee bakka naa dawwalte nan taa'ee. Isaan asinaa kadhatanii gaafa 14 isheen naa dawwaltee argadhee iddoo nama 34 keessaa ana tokko jalqabaatti argateette lafa kana gangaladhee waaqayyoon galateeffadhee akkan ta'u wallaalee maaliifi dhiphachaa waanan ture waanan godhu wallaalee ciniinsifataan ture jechuudha. Akka dubartii deessuun gadi ba'u ol galu yaaddoodha nan boo'a mucaa sanaa wajjin nan boo'a bakka dagaan argee maatiin biyyi hundumtuu duuteetti naa jedha. Lakkii raajiin tokko baay'ee kadhatu kottu kadhachiisii naan jette obboleettiin koo bakka namni waaqayyoo akka kanatti furmaata naa kenne waaqayyoo akka kanatti furmaata naa kenne kana nama waaqayyoo raajii jechuudha. Waaqayyoon naa galateeffadhaa maaloo waan sirnaati gargaara. Tolee haati kee kan isaan dhukkubsatan waggaa 10fidha. Yeroo isaan dhukkubsatan kana keessatti isin mana qorichaa hin geessine yeroo geessanitti manni yaalaa maal isiniin jedhe? Gaafa mana yaalaa geessinu reeferii goda geessineerra asis geessineerra mana kiimii dhuunfaa baay'eettis geessine dhukkubni isaanii kana nuuni jedhe haadha koo imimmaan ija keessaa gad roobsaa dhukkuba immoo kanan jettu kanan dhukkuba sin jettu imimmaan roobsa walitti akkasitti gossee walitti goophessee jechuudha. Baay'ee dhiphachaa turte isheen akkuma gaafa nasii bahee dawwalu jechuudha. Isheen akka midhaa harmee koo sii kadhatameera naan haleluuyaa fayyeera waaqayyoo fagalatu jijjiirama guddaan arganne.
Meegalate pada dua kayoda. Yeroo namni waaqayyo asii kadhatu haati kee achi bilisa baatee jechuudha. Eeyyee gaafa isaan asii kadhatanii asuma bahee gaafa dawwalee harmee koo akkamidha namni waaqayyo footoo kee ilaalee irratti sii kadhatee dhukkuba akkasii jedhee xitii dhukkubichaa himee sii kadhatee amma jijjiirama akkamii keessa jirtan haaleluyyaa jijjiirama guddaan qabaa jettee waaqayyoon galateeffatte jechuudha. Mee galata jabaa isinis gooftaa kanaaf. Deebiin keellee kan maatii keellee akkasuma kana haadha warraa keellee waaqayyo sii fiigee duraan hojii qabdu turte haadha warraan kee dorgommii nama 34 keessaa tokkoffaa baatee hojiitti darbite mee akkamitti galateeffatte reeti waaqayyo. Waaqayyotti guddaan gammada baay'ee humnaan waaqayyo waan guddaa naaf godhe kan namni naan godhe kan hiriyaan naan godhe kan abbaan naan godhe kan firri nattaanu kan naan godhe waaqayyo waan jabaa waan gurguddaa naa godhe maqaan isaa haa eebbifamu waan jechaan dhaba haaleluyyaa yesuus guddaadha. Waaqayyo karaa nama saasi gaafa nachi taa'ee gaafa waa'ee isaa isheen natti himtu dhugaa natti hin fakkaanne gaafa sana waan dinqii gurguddaan arge karaa nama waaqayyo waan hojjetamu haaleluyyaa waaqayyo bu'ee hojii hojjetaa jira haaleluyyaa. Galata jabaa galata hollaan cine sabni. Akkuma kana namoota ta'anii dhuga baatii kee akkasumallee karaa onlaayinii karaa yuutuubii karaa feesbuukii namoota yeroo ammaa ta'anii dhuga baatii kee dhaggeeffachaa jiraniifati dhaamsa akkamii dhaamta? Ani dhaamsa naamu iddoo kanatti dinqii gurguddaa ta'aa jira hojii waaqayyoo karaa nama waaqayyo raajii jechuudha waan dinqisiisaa waan argamee hin beekne argee namoota naannoo kootu gaafanimu hin dinqisiifatanii na ajaa'ibsiifatanii dinqii gurguddaa hojjetan jedhanii akkaataa isaan waaqayyo karaa isaanii godhee hojii hojjetu itti minnaan namoonni baay'ee irraa jeffatanii hin dinqisiifatanii. Mee galateeffadhaa fi waaqayyoodha. Lorii dhuga baatiin kee taafuu kan bara baraa ta'u nagaa waaqayyoon deddeebii.